ani isa wareegame keessa akkaataa wareegamni isaa waan nama gubu rasaasa torbaan ajjeefame. Gosa afurii shaniin du'e namni kallattii afurii shaniin even namni horiitti sun ajjeefame horii afoo kataa waa kana quba tokko quba hin qabne horii katisse jecha maraataan magaalaa kana keessa ajjeefame kan mataa dhukkubu namni marri dheessee karaa irraa goree yoo dahatu inni waan kana waan san hin beeku dhukkubsataadha addisuu namni jedhamu hin ajjeefame lama jedhe namni salaatu bakka salaatutti akka mareef dubbatame kana hin ajjeefame darasaan karaa deemu asii gara Dodola ka deemu jiru asfaaltii irra ka deemu waan kana biyyi kana jirti hin beekne darasaa karaa deemutu ajjeefame. Diinota dhufee isaan qaqqaleessan faana bu'eetii miti bakka salaataa iddoo salaatee ka'ee du'aa kadhatutti ka wareegamee ture. Ani siraadhaa fi olii gaffiigaa ture yoo gaafadhu nama kaanii kaan hin argine. Guyyaa gaafa sanii amma abbaa kiyyaa obboleessa kiyyaa bakka takkatti kan isaan lamaan fixanii ana kan rabbi biraan baase ana rukutanii. Guyyaa sanii wanti raawwatame duugaa sanyiiti. Kuni gochi suukanee jedha gochi isaanii. Har'a guyyaa gaafa sanii nama 23 naannoo kana keessatti namni 23 dhume jechuun uummata xiqqaa miti. Bakkuma amma jirru kana nu duubatti matiriyaasii iddoo kanatti xamadatee ture tokko. Warra asiin karaa kanarratti gadi bahulleen asii garagalchee rukutaa. Warra garanaan achiin gadi dhufulleen garagalchee kan rukutaa ture ta'uu isaati. Alaamee irratti barreeffame malee waan biraatiin.